Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu. Bakka jiraatan jecha har'aas waan ajaa'ibaa tokko isin deemnee jirra. Wanni ajaa'ibaa gammachuuma inshaallah rabbi jedhee. Qubee kumachuudha kaleessa caaltuu xiqqoo dhukkubeenyaan olii gad ittiin deddeemaa turre bakka ho'i geessee xiqqoo hin jirti ganaadhaa galchaa hin jiranii akkas gallee turre jechuudha. Akkasii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon duratti argitan kan kaleessaati. Kun ammoo har'a kaleessa akkasumatti mana yaalaa geessinee ergasii manni yaalaa sun xiqqoo ni jirti jedhanii tokko ammoo yani mana yaalaa lama geessinee tokko baay'ee nutti wannaa jedhanii yani maal jennaree yaanonni baay'ee nutti yani baay'ee nutti wannaa jedhanii naan jijjiiranii bakka biraa dhabnee erga bakka biraa geessinee xiqqoo ni jirtu nuun jedhanii akkasitti fuunee galleeni ammoo mana galleeni erga jennee gara asrii booda jechaadha xiqqoo garaan dhukkubee baay'ee xiqqoo dhukkubsachuu eegalteennaan akkasitti fuunee mana yaalaa biroo geessinee kaanii ergasii ammoo asitti haalaan lakkooyimnee as geessinee amma laalaa jirti doktortittiin akka nuun jettetti obsaadha wanta akka nutti dubbatinaadha. Inshaallah maal jette akkasitti tolee afaan rabbiitiin jennee nullee obsinee eegaa jirra. Isiin seente keessa jirti. Ciniinsuu taatee ciniinsuu ta'uu dhabaattee yaanii ciniinsuma fakkaatti natti fakkaate waan gammachuu rabbiin nama dhageessisu akkasitti caaltuun ammas keessa jirti. Ciniinsifataa jirti akka ciniinsuutti natti fakkaate. Doktortittiin ammoo nu eegaa obsaatii nuun jarjarsinaa maal nurraa gabbaatee achi ta'aa nuun jette. Akkasumallee tole jenneeti iddoo kana taa'aa jirra. Dhugaa dubbachuuf namoota as keessa jiranii nam tokkotti illee hin himne akkasii du'aayii godhaafi. Akkuma inni jedhee wallahi baay'ee tokko wannaadha. Kaleessa akkuma inni jedhee jechuudha maaliifi nu waan takka waa irra beenu qabnu waan gara giyyaan waan ciniisu kana maarree waan irra beenu qabu. Dhiisuun gara mana dhukkubaa jennaan da'uma itti hidheetuma yaani akkasumatti amanaafaan malee an akka inni nama godhu illee hin beekullee. Akkasitti dhadhee jennaan ganaadha kalaas inuma torbee takka booda nu nyaanne walla dhuguma torbee takka booda maal jedhanii kiniinii wayii faayanii fi akkasitti galle eeda ammoo halkan guutuu osoo marrafii akkasi bultee jechuudha. Osoo marrafii xiqqoo garan darbu akkas ta'a isii miti anaa hirriba darbutti akkasi bullee jechuudha. Akkasi guyyaa galgala kana guyyaa akkasuma bullee galgala kanaafillee amma bakka san dhibnee bakka biraa geessinee jira jechuudha. Amma asitti namittiin ilaalu jirti. Inshaallah waa isin jettu ammoo waa isin nu deebiftee waan isinii kan himnu daqiiqaan waan doktoroonni nu jettillee waan isin irra geettillee kan isin himta namoota as jiranitti illee hedduutti hin himne himuullee hin barbaanne jechaadha. Yani isimaan galaagalamte isimaa rabbi nagaanii yoo waan ciniinsuullee taate jechaadha. Isimaa rabbi nagaanii arganii barbaanneeti ammaan laftee halkanillee booda namni kun hojii qabaa kun maama qabaa amma yoo namootatti himne namoonni tokkoffaa of mashguula godhanii lammaffaa ta'anii qorra kana keessatti namoota hedduu nyaatamuu irra jenneeti namoota beekaatu waan namoota hin dhimneetu waan himan callisne jechaadha asitti jechaadha. Akkasii kabajamtoota kana isinillee wanni isinirra nuti barbaannu inshaallah du'aayii gootanii fi nagaan akka du'aayii gootanii jechuudha. Wallah kanuma isirra barbaanna waan biraa takka isirra mana du'aayima rabbi nagaan isii eegu biyya kanatti irra baay'ina wanni nama sodaachisu maali yoo jettan jechuudha. Namuma nagaan da'u kanallee amalina jedhama. Namuma nagaan akkana nagaan da'u kanallee maal jedhaniini opereeshinii dirqama ta'uu qabdi jedhan maaliif jarri birrii ofiiti jechuudha waan akkasii dubbatanii nuti ammoo waan akkasii ammoo akka biyya keenyaatti illee iddoo kamitittu wanni akkasii baay'ee miti jechuudha walumaa galatti biyyatti nama opereeshinii hin ta'u jechuun nama inuma rakkummaa guddaan itti dhuftee isaanuu sodaatanii godhan malee. Dhugaa dubbanne doktoroonni nu jajjabduudha. Biyya keenya doktoroonni irri caalaan isaanii dhugaa dubbatan amma yoo barri badde malee dura nama tokko amaliyaa yookaan opereeshinii jedhanii baqaqsanii wallaanuu kana jechaadha. Opereeshinii namuma lubbuun itti dhufte namuma dhibbatu wanna malee hin godhan jecha biyya kanatti yoo ati xiqqoo dhukkubsattee dubartii ta'uu uffateemtu kan maganaa qabdu kana
operation jedhan. Kama garaa qabu kana operation jedhan. Kama guyyaan hungeen qaranii keessa guyyaan hingeen kana itti jechuun qabdu operation jedhaniituma namni tokko yeroo garga operation ta'e immoo gara fuuldura humna dura qabu saniin dhaba. Humni isaanii laaffata. Dubartiin takka operation yoo leettecha akka duraa waan jajjabduu dalaguu hin dandeettu onnachuu hin dandeessu waa hundarrattu jecha ni dadhabdi. Kanaaf yaani nullee operation akka isiin taatu hin barbaanne kanaaf waan gara nurraa waan nurraa eegama silaa mana yaalaa gaariidha jedhan barbaadaatumaa fi jira. Kana immoo iddoo xiqqoo illee taatu filatamaadha jedhanii jennaan iddoo kana dhuufne jecha bakka hedduudhaan himee jira jecha fuulduratti jecha kana muraanni keenya guutuun isiin nagaumaan akka sololaattu. Ammoo akkuma dura isin jechuuf yaalle biyya kanatti doktoroonni irri caalaan nama osoo hin taane mallaqa isaaniitiif dhimmaman jechaadha. Akka Itoophiyaa sanii miti. Itoophiyaatti qolee doktoroonni si mararte akka malee. Amma immoo irra caalaa wanni uummanni biyya kana waan akkasitti sodaanne dubartoonni isaanii guutuun amaliyaan dhalte guutuun isaanii. Irri caalaan isaanii. Yoo akka guutumaan dhibbata akkasuma. Guyyaan ga'e taanaan osoo cimeensuun jinnii maali itti dhufee aanleen jedhin amaliyaadhaan yookaan amaliyaa yookaan opereeshiniidhaan da'uu jaalata. Sababni isaanii akka dubartii teennaati miti dubartoonni isaanii. Taa'anii nyaatanii mana xaragatanii uffata miicanii sararatanyaa qabanaa dalaganii qabanii. Kanaaf da'umsa irratti illee yaani hin jedhanii daruu maaliif jinqee kan beekan. Yookaan garaan xiqqoo dhukkubennaan kalaasna keessaa baasaa ittiin qalaniitumaan keessaa baasanii murtaadhaa jechuudha. Teenna akkuma beekamu dubartoonni teenna irri caalaan nama kennaa jechuudha. Irra caalaan nama kennaa yeroo amaliyaa ta'e ni rakkata maalii fi jireenya ni beektanii jireenya addunyaa kanaa jaarsaaf jaartiin xaaratanii ofuu jiraachisanii yookaan jireenya akkasitti jiraatanii jaarsaaf jaartiin of jiraachisanii yaani of jiraachisan. Kanaafuu jaarsi illee dalagaa jaartiin illee dalatti biyya ormaa tana keessatti akkasiin yoo taate malee jireenya jabaadha. Kana namni amaliyaa ta'etti ammoo wanni akkanaa kun ni ulfaata. Keessattuu jireenya caalaallee fayyaa isaatiif jecha. Kanaaf akka barbaade akka dura walii gadi fiiguu hin danda'u, wal fuudhuu hin danda'u, akka walii gadi wal jechuu hin danda'u. Kanaafuu baay'ee turfaadha. Isin almuhim wanni nuti irra barbaannu du'aayee akka nu gootan inshaallah akka rabbi nagaan isii hiiku. Wallaahi du'aayee maa akka nu gootan isin irra barbaanna. Nu isin jala amiin jedhan illee inshaallah du'aayee ma godhuuf jirra. Yoo rabbi jedhe inshaallah akka nagaan deettee iddoo kana baase jechuudha. Akkasii waan irra geenne ammoo waan irra geenne kana jennee takka takkan yeroodhaan saatiidhaan odeeffannoo doktortoonni jiran jette saatiidhaan kan odeeffannoo isin biraan geenyudha. Isin ammoo karaa keessaniin du'aayee akka kadhattaniif gamanumaan kabajaa guddaadhaan isin gaafannaa akkasuma caaltuu namoonni hundinuu ni feetaniini akkasitti inshaallah du'aayee akka gootaniif gamanumaan kabajaa guddaa isin gaafannaa isin jenna. Inshaallah nagaan baatee nagaan daa'ima isii qabattee akka asii baatu jenna. Yeroo itti aanu immoo waan irra geenneen waan dura isin ibsine jechuudha. Kun ammallee asumatti argamna. Bakka sanitti argamna jechuudha. Amma inshaallah doktoroonni keessa jechuudha. Amma xiqqoo tafaa maarree jechuu jiranii waan tokko bitaan jechaa nu ergu jiran jechuudha. Waan isaan jiran sanni waan tokko bitaatuma itti geessu jirra. Abdii waan jetta hedduu kanatti. Garuu dhibbatti waan kana sanii nuun jenne doktoroonni nutti baanii waan sila barbaachisu yaani baxxaniyaan faameetii maal nuun jedhanii turanii gadi baanee binnee ammaan tana reeddachaan jechuudha. Baxxaniyaan kan daa'ima ittiin qaban na fakkaata. Garuu nuti maaliif kana dura wanni sunillee bitamee ture garuu mana ni jira. Nuti ammoo har'a indeetinee ani dhibbata waan irraa wannaan jenneef finnee dhumne jechuudha. Maaliif nuti akkuma cheekaappii haalaa lammumaa finne malee waan akkasii namittiin tuun guyyaa kan torbi hafaan nuun jetteef jechuudha. Waa takka illee yaani bifa yaani jireensummaa natti fakkaate amma garuu waan akkana bitaa zayitii kana bitaa maalii kana bitaa waan adda addaa jedhanii dhugaatiyaa jedhanii illee gulukoosii illee itti godhanii jiranii akkasii yaani kayrii manuu fakkaate yaani doktortii dhugaa dubbachuudhaaf akka uummata qaamanii nu rifachiisne kana isin jedhu. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee du'aayii godhaa wanti haarofti jiru dhibbatti kana nuun hin jenne sagaleen isii asitti dhagahama isiin jettuu garaan nu dadhabee jira. Keessatti inni dhagahama jechuudha garuu gara dhukkuba jechuun malee amma waa takka nu waa irraa beeknullee hin qabnu ala jirra. Yoo waa barbaadan asii dhufanii nu himan jechuudha. Waan isaan nu himan ammoo nu asii ala baaneetiin waan isaan nu bitan jedhan bitu qofa malee
dhiirri seenuun isin namni hunduu akkuma beeku jechuudha dhorkaadha. Dubartoota kan keessa jiru. Kanaafuu mee amma walumaa galatti waan inshaallah du'aa godhaafi namni hunduu wallahi wanni du'aa caalu hin jiru. Rabbi nagaan saayii jedhanii du'aa akka gootaniif gamanumaan du'aa keenya isinit deeffannee jechuudha. Xiqqoo booda isin dubbisna. Xiqqoo booda isin deebisna. Waa hundaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya amma kunoo doktoroonni gaarii jirti waan takka shakkinaa inshaallah amaliyaa malee yookaan opereeshinii malee nagaa ni deetti. Obsaanu eegaa waan xiqqoo wayii waa nu bitaan nu jedhani kunoo lafti kunillee halkanii maabiraatiin nutti fa'aa jira malee akkuma agartan ni qorra. Anis shamsii lama walirraa uffadhee jira. Akkuma agartan hajji argata. Teetii tolfattee jirta. Ammoo isiin kubsattee naan shurraabii irraan uffadhe. Akkuma agartan kana jechaadha. Inshaallah xiqqoo booda waan haarawa irra geennee isinii himna jechaadha. Doktortiin garuu nuun jette baay'ee nu jajjabeessitee nu biraa baate. Jalqaba baay'ee rifadhee tureyyuu amma immoo isii akka nu jenna hafuura natti deebi'ee xabii waa takka inshaallah sa'a 2-3 booda nunjete jettee jechuudha. Amma dura baay'ee rifadhee ture yaani kana dura bakka tokkotti amaliyaan nu jedhanii jennaan dhugaa rabbii baay'ee tokko akkuma ta'e hundee jechuudha. Amma immoo isii gabbaatee lammaffaa akkasuma jettee jennaan qalbiin gala deebi'ee jechuudha baay'ee tokko alhamdulillah. Kanaafuu amma waan isii ittiin nu geessan deemnee alaa deemnee dhibinnee ol deebina jechuudha. Isin illee gama keessanii du'aa nu godha. Hanga maal wajjin turtanii du'aa nu godhaa warri jirtan warri karaa koomentiitiin waa hedduu jedhaa jirtan jechaadha. Isinis hundi keessanuu galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdanii waan isin irra geette dhumarratti kan waliin garuu jechaadha. Amma doktoroonni nu argachuu hin danda'an. Waan sun binnee deebina yeroo waan sun binnee deebina ammoo waan haarofti yoo jiraate waliin jechaan jechaadha. Akkasi kabajamtoota kennaa kun amma waa isaan nuun jedhan binnee ol deebi'u jira jechuudha. Itti mul'isa qabata. Itti mul'isa adiidha. Hin mul'isu doktor Tukiin yoo nakkaate. Akkasi kabajamtoota kennaa waan abdiin hin mul'isu jedhee waan isaan ergan kun amma binnee ol deebi'u jira. Inshaallah wallahi inshaallah yaa hordoftoota kennaa mee waan biraa isin hin jennu du'aa nu godhaa isin jenna. Kun amma inshaallah kana. Rabbi haa jechuu erga ta'an argatee amma hin qajeelanitti fakkaate. Maa dura dabaa dhaabbilee. Kabajamtoota hordoftoota keenya waa isaan nu jedhan warri nu laalaa artan. Itti geessinee biraa deebinee jira kun. Itti geessinee biraa deebinee jirra. Ammallee doktortiin as jirtu maashaallah doktortii ajaa'ibaati. Doktortii ajaa'ibaati ani obsaan na eegaa natti hin dubbatina dubbii takka natti hin godhinaa nuun jette. Nus dubbii takka itti godhaa jirru teennee obsaan eegaa jirra. Inshaallah yaani akka isiin nuun jettetti fuula isii irraa nuun dubbisinaa aga waan takka isin himutti takka natti hin dubbatina jennaan nullee kilmaa takka itti dubbataa jirru teennee obsinee eegaa jirra. Kana siin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya inshaallah du'aa godhuu qabdanii achiin kunoo abbaa ilmaatii yookaan abbaa intalaatii kanallee hin beeknu. Abdaan baane wanti inni waliin jiru beeki. Dura ammoo lakkuudha jennee nu piraankii irra wajjannee asii fiigeeti hajjii yaadattanii liibii ammoo wada jalana gibsi moo maal eessa deematte sabbi yoo. Amee amma sannan dubbisiin mataa san nutti hin kaasee himee amma sun. Akkasitti enya birrii nyaattamte sattu. Birrii nyaattamte sattu. Si'oonnaa jedhaa jira qaba. Akkasitti hajjiin illee maashaa Allah lakkuu garaa qabdi caaltuu jennaan isin dura akkuma yaadattan jechaadha. Lakkuu guddisuu irra amma haadha ofi godhu illee irra karaa meetitiriyaanii yaatti. Haala geeffatu dhugaa dubbachuu yeroo isin lakkuu naan jedhu san lakkuu kana yaaqii asitti qabu biyya kana wannaa jechuudha karaa Liibiyaa isa filadhe dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu karaa Liibiyaa sun illee naan taane subhaanallah carramootu asin na deebisee jechuudha. Carrama asin na deebisee waa hundaa waan kun alhamdulillah mee akka rabbi nu gammachiisu akka isin rabbi nagaanii ko isin du'aa gama keessanii nu godhaa isin jenna. Kun rabbiin subhaanallah warroonni dura na aartanii hidhatanii yaanii dhiifama na godhaa baay'ee. Warroonni amma yeroo sani namoonni hin beekne illee piraankii achii irratti hojjenne jaartiin ta'e lakkuu qabdi jennaan kan inni mana fiigichaa dheesse waan inni ta'e nutu beekacha isin hin beektan. Amma immoo nu piraankii irratti dalannee piraankii illee jennee booda himnee fi jirra garuu amma takkatti akka garaa qabdudha kan doktoroonni duraayyuu nu himan jechaadha. Nu beekaatumaan tonnaa inni hajji illee maashaa Allah Liibiyaa irraa karaa Liibiyaa irraa rabbi hambisee karaa taarifaa irraa rabbi hambisee kun amma abbaa ilmaa ta'e jira. Aboo takkatti yoo amma fakkeenyaaf takkatti mataan hawwee dheessitaa laa ta'amma annis wallahi tanamma isin maan rabbi nagaan naa hiiku malee rabbi nagaan isaa hiiku malee tamaan garam dheessaree yaaqii
tiyuma way dheesse isii sura qabdaati yaani rakkoodha kanaafuu ahammi ishee waan barbaadu du'aa nu godhaa kuma rabbi isii nagaa nu hiiku kanuma isin iddeeffannaa kabajamtoota kennaa baay'ee tokko isin kabajnaa baay'ee tokko isin jaalanna warroonni na aartin jiratan waan duraa sanii irratti warroonni baay'ee namoonni baay'ee na aartin jirtan karaa koomentiitiin waa baay'ee kennaa doktorti amma asuftee nu biraa deemte jechuudha. Waraqaa nu keessa deemte kanaan amma daqiiqaa diidama qofa nu eeggadhaam jetteerti alhamdulillah yaani fagoon jirtu amma alhamdulillah jettee jirtu wanni hunduu xabiidha yaani daqiiqaa diidama qofa inshallah jettee jirti jechuudha. Baay'ee nu godhaa isin jenna alhamdulillah. Ambaa'ee tokko gara kee ambaa'ee tokko gammadee jira garaan yaani na gammadee jira inshallah gammachuu kee nama yeroo daa'imni dubbi lafa gajjede nullee akkasuma jenneetuma gammachuu kee na jechuudha isii wajjin kan ibsannu ta'a jechuudha meemaa jetta dhabde. Dhugaa baay'ee gammadee jiraan akka durii caalaa yaanii dhibbaan dhibbatti orijinaala opereeshinii tokko malee dhabii deetti erga jedhanii kaanii erga nuun jedhanii baay'ee gammannee kun amma akkanatti gammachuudhaan taa'aa jirra. Daqiiqaa muraasa nu eeggadhaa noobsaa kilmaa takka nutti hin dubbatina durallee isimatu nuun jedhe amma immoo daqiiqaa muraasaan booda waan haarawaa isin garsiisaa obsumaan nu eeggadhaa jedhaniiti oduu jiran jechuudha dura sa'a lama yookaan sa'a tuttuun dubbatina nuun jedhee turan tuttuun waan takka nutti maaliif turtee maaliif amma hin deemne maaliif amma akkas hin taane maal nuun jedhaa turanii akkas nuun jedhaa turanii. Yani amma maaliif hin taane nuun hin jedhinaa jiraa turtechaadha amma immoo ofuma gabbaatee waan akkas nuun jettee nullee ittiin dubbanne sa'a guyyaa sadillee ati jennaan se'enna jenneeni amma immoo alhamdulillah daqiiqaa muraasa booda waan haarawaan hin dhageettu nuun jedhaneeni. Akkasiif ammoo nullee kun obsaan akkanas garaan kun akkana nu godhataa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf takka waan akkana argee illee hin beeku. Garaan kee yookaan ol nabaa yookaan ganna bu'aa yookaan akkana yaani akkuma ta'u illee hangara kee dhugaa tokko jira yaani bakkuma akkuma jiru illee beeku jechuudha. Kanaaf isinillee baay'ee tokko nu galatoomaa nu kabajamaan fadhaa isin jenna obsaan nu wajjin turuuf sa'a keessan dhiiftanii nu wajjin dabarsuu keessaniif baay'ee tokko isin jaalanna. Abdii atillee baay'ee tokko na kabajamina ulfaadhu na bira dhaabbattee jechuun hanga ammaa wajjin walii gafii fiiguu jira jechuudha. Akkasuma namoota tokkotti illee himnee jiruuti maaliif waan kana hin deetteef namni tokko akkuma qabu Sa'iidoo namni tokko walaa ijoolleen yaani namni tokko waan qabu jechuudha. Yoo jarri yoo isin gaddeettee kun deetteertuu jedhan hundattuu yeroo san bilbilacha yoo deetteertu nuun jedhan deessifnee waan hundattuu mursiisnee waan sila barbaachisu guutuu xumurree kaanee nama himna jechuudha. Maaliif amma sa'aatiin kun halkan sa'a meeqa ta'a? Halkan sa'a 8 torbaa hoo'ee sanga 8 sa'aatii torbaa fi 52 yaani sa'a 8 jechuudha halkan keessa beekamu. Sa'a 8 akkasii isiniin jenna alhamdulillah wallaahi yaa rabbii keenya galfatee wallaahi kabajamtoota hordoftoota keenya amma inni xiqqoo wayyannee jirra dura ilmaa asirra jira. Dhiirri waa gadi buustuu miree maal dirqi maal akkama ta'u kan ilmaa yeroo sagalee achi keessa yeroo fi yeroo dhaguusan baay'ee tokko garaan keelli walumaan na iyyaa beekta. Wallaahi anillee ani inumaayyuu kabajamtoota hordoftoota keenya inumaayyuu subhaanallah ima booya garuu ima ol deebisa yaani akkuma godhe godhe osoo namni tokko nan argi ol deebisa ilmaan subhaanallah gabbu'aa ol deeba wallaahi ilmaan gabbu'aa ol deeba. Wallaahi yaani kaba as keessa ka'e ol deebisa yaani dhiirri qal'ee ittiin booda dullaanuu hin boojjisuun beektanii mire akkasii alhamdulillah garuu caaltuun baay'ee nama rartee waan ajaa'ibaa yaani osoo alhamdulillah rabbii kee galata keeti wallaahi asiin osoo caaltuun yaani namni ulfarratti yeroo da'u waan garaagaraa ta'uu danda'a bee hatta namni illee dabruu danda'a. Isii amma nagaan jirti alhamdulillah waan takka ani onneen tiyya keessa maaliidha yaa rabbii kee gooftaa kee mucayyoo tana nuti biyyaa deebisellee wallaahi asiin warabbii wallaahi. Waan ani yaadaaru beekan biyyoon tanallee utuu biyyaa deebisee osoo akka tasaallee waa taateeti lamuu wajjinnee uummatatti waa dubbachuu wanni dubbannu jira. Wallaahi waan meeqa kana hunda rabbiin alhamdulillah nu wajjin osoo mucayyoon tun amaliyaa taate nu lubbuun asin nu galte jala alhamdulillah qabiidha obsaa nu eegaa jechuun doktortitti tun amaliyaa malee yookaan opereeshinii tokko malee akka isin beektu waan dhibbannu ture baay'ee gammannee isinillee baga gammaddan warri nu hordoftan wanni nu daawwataa jirtan kunoo kun hundi rifannootarraa namni wajjuu lama walirraa nu uffatu
Akkuma agartan. Akkasuma isin jenna baay'ee tokko isin illee nu ulfaadha isin jenna nu hordofaa. An dhugaa yeroo manaa ba'u isaani waan uffadhee waan dhiisee jiru hin beeku. Yeroo san bara. Yaani shurraabi matanaa akkana uffadhee jiru faallaa garagalchee uffadhee jira. Yaani. Akkasichaadha kabajamtoota hordoftoota keenyaa rabbi nu furee jira. Rabbi nullee laalee jira garaa keenyallee laalee jira. Baay'ee rifannee alhamdulillah osoo isiin opereeshinii taati jedhanii waa meeqa yaaddacha waa meeqa. Nagumaan kaati kan jedhu yaachisaa jira. Ani yoo maal kaleessa waan akkasii namni dubbatee naan kaleessa raammataa kee ofii dubbatu. Amma haga as dhufee namitti waa takka abshiiru nu jette xiqqoo hafuurri kan nutti deebi'ee amma. Anillee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko tokko doktoroonni tokko tokko bakka achi geessine sanitti doktortiin naa bilbiltee jechaadha waan nama rifachiisu wayii natti himte. Wallahi garaan kun bakka lamatti addaan nabiin dhamee waan baay'ee nama rifachiisu naa himte waan sanillee hajjitti hin himne amma hajjiin illee na caala rifata jedhee waan yaadee waan sanillee itti himne kilmaa tokko hin dubbanne bakka kana jijjiirachuu qabna bakka deemuu qabna jedheetumaan taaksii fidee xawwaalee as dhufne erga as dhufne ammoo doktortittiin akka dirqamu nu gargaaruu qabdu himnee fi isiinis aboo haa galatamu namoonni tokko tokko doktoroonni tokko tokko yaani keessa namaa dubbisanii baay'ee keessa namaa dubbisanii bakka haasofnummaan isiin dubbimmaan isiin nuun dubbatte bakka birootitti waan nuun dubbatte sanii ala jechaadha. Bakka biraatitti yaani waan yaani hin rifannecha akka ajaa'iba humnaa ol nu rifachiisan jechaadha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa daqiiqaa muraasa qofa nu eegaa daqiiqaa muraasa booda waan haarawaa malee isinitti deebinu akkamitti. Amma waan ajaa'ibaa itti deemna. Isinitti deebinu kan isin jedha waan nu hordofanii galatoomaa warri viidiyoo kana jalatti laayik godha yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna nageenyi rabbi bakka jirtanitti isin biraa haa jiraatu akkasiifu nagaan nuti.